Istifaanos tajjeefamee dhugaa wangeela kee. Yohaannis itti qalamee dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenye nan si ga'anaa kenna yaada kee. Istifaanos tajjeefamee dhugaa wangeela kee. Yohaannis itti qalamee dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenye nan si ga'anaa kenna yaada kee. Araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u, nagaan isaas bakka isin jirtan hundumaatti sagalee Waaqayyoo qoqqoodeen isiniin ga'aa jira. Bakka gurguddaa sadiittan qoodee yeroo darbee gaafa jalqabaa qabeenya barbaaduu irraa gara jireenya barbaaduutti ce'uusa jedhu akka introdaakshinitti kaasnee qabeenyi immoo kiyyootti akka nama galchuu jireenya barbaaduu akka qabnu Waaqayyoo jireenya kennuu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti akka ergee walii wajjin ilaalleerra. Phaawulos immoo ergaa isaa Xiimotewosiif barreesse isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 kaasee amma lakkoofsa 10tti waan ittiin jiraan duwwaa qabaannaan nu ga'aa waan tokko yoo finnee biyya lafaa hin dhufne waan tokkos fuunee isa keessaa hin baanu qabeenyaa namni sooromuu barbaadu yookaan namni qabeenyaa horachuu barbaadu kiyyootti qoromatti galaa akka inni jedhe dubbii Waaqayyoo irraa ilaallee tokkoffaa irratti attamitti namni kiyyootti gala qabeenyaa barbaaduudhaan yookaan soorumaan jennee gaafa ilaallu inni jalqabaa qabeenyatu Waaqayyoon namatti ta'a, iddoo Waaqayyoo nama jalaa fudhata. Kanaaf namni qorumsatti kiyyootti galaa jennee yaadne kanarratti dubbannee irra waliin fakkeenya macaafa qulqulluu keenya keessaa Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 13 fudhannee namni tokko gooftaa lamaaf abboomamuu hin danda'u, garbichi tokko isa gooftaan jedhee yookaan horii jaalladhaa yookaan gooftaa jaalladhaa isa macaafni qulqulluun jedhee isa fudhannee lammaffaan immoo namni sooressi akka inni itti kiyyootti galu hiyyeessa arguu hin danda'u. Qabeenya isaa arga malee jennee waa'ee Ahaabiif Naabotiin macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 21 keessaa kaafnee isas walii wajjin ilaalleerra. Ahaabii qabeenya isaa arge malee Naabot lubbuu Naabotiin akka inni agarree achirratti sagalee Waaqayyoo agarree. Ammas kutaa ittaanu itti fuunnaa soorumii maal nama godhaa isa jedhamu. Attamitti kiyyootti nama gashaa. Attamitti soorumii qoramatti nama gashaa jedhamu kutaa sadaffaan qabxii sadaffaan isaa akkas kan jedhudha. Maal godhaa dubbiin Waaqayyoo akka nu keessatti jiran godhanne godha. Dubbiin Waaqayyoo nu keessatti jiran qabu taanaan nu jireenya hin qabnu. Mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu, mootummaa Waaqayyootti adeemuu hin dandeenyu, dubbii Waaqayyoo nu keessatti hodha. Gooftaan waa'ee namicha fakkeenya namicha sanyii facaasu dubbate. Yaadatoota macaafa qulqulluu keenya keessaa Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 22 yoo xiksii kana iddoo garaagaraatii Luqaas keessaas argachuu dandeessu. Namicha sanyii facaasu, sanyiin facaafamu dubbii Waaqayyoo akka ta'e, maasiin immoo jireenya namoota akka ta'e gooftaa Yesuus achitti fakkeenyaan hiikee barsiiseera. Lakkoofsa 22 irra jiru sana inni ilaallaa akkas waan sooromii nama godhu. Sanyii sana macaafni qulqulluun sanyii sana inni tokko lafa dhagaa keessa bu'ee jedhe sanyiin facaafame sun. Lafa dhagaa. Sanyiin lafa dhagaa keessa bu'ee beektu gaa hidda gadi hin fageeffatu ija malee hafeedhe. Inni tokko karaa bukkee bu'ee jedhe. Karaa bukkee inni bu'ees irra ejjetame, irra deemame, innis ija godhachuu dadhabe. Inni sadaffaani qoraattii keessa bu'ee jedha. Qoraattii keessa bu'ee jedha. Innis qoraattii tuhuunaan ija godhachuu dadhabee jedhe. Inni afuraffaan immoo biyyoo gaarii irra bu'ee jedhe. Biyyoo gaarii irra bu'eetu ija dachaa 100, dachaa 60, dachaa 30 godhate. Inni isa biyyoo gaarii irra bu'eedha. Kana keessaa isa lafa qoraattii irra bu'e sana miidhaqaatii ilaalaa Maatiyos 13:22 irraa akka jedhu fakkeenyi lafa qoraattiidhaa warra gowwoomsaan sooroma huunaan ija malee afaniidhaa jedha. Qoraattii keessa bu'eera. Gowwoomsaa sooromaatu dubbicha hodheera. Akkuma qoraattiin sanyii boqqolloo, bishingaa, xaafii waan adda addaa hodhee ija malee hambisu soorumni dubbiin Waaqayyoo nu keessatti akka ijaan godhanneefidha. Gowwoomsaa soorumaatu isaan hodheedha. Mee maal dubbii kana hubadhaa? Soorumni dubbii Waaqayyoo nama keessatti hodha. Attamitti? Torban darbe waan tokko kaafneerraa wanti nu kaafne maa inni namni hiyyeessa illee ilaaluu akka hin dandeenye. Waaqayyoon horii akka ofirratti godhatu ilaalle. Inni dhagaa fedhamu namichi soorome kun namichi qabeenya qabu kuni Waaqayyoon hin argu dubbii Waaqayyoof iddoon kennu namoota Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dubbataniif iddoon kennu wanti inni argu yoo jiraate maa inni qabeenya isaati. Iji isaa qabeenya isaarra jira.
Jireenyi isaa qabeenya isaa irra jira. Ilaalchi isaa qabeenya isaa irra jira. Hin argu. Itti facaafama garuu waldaatti ta'uu danda'a. TVdhaan ta'uu danda'a. Chaanaliidhaan. Sagantaa mandaraatti ta'uu danda'a. Yoo dhaqe konfereensiitti ta'uu danda'a. Dubbii Waaqayyoo itti facaafama. Hinni Waaqayyoo dubbatu itti facaafama. Garuu laphee namichaa keessatti ija godhachuu hin danda'u. Soorumii hin gowwoomsiti namicha. Maal gootaa ati jetti? Qabeenyi isaa Waaqa tolfamaatti ta'e jennee yeroo darbe. Waaqa tolfamaatti ta'e maal godhaa? Sagalee Waaqayyootti akka namichi ijaan godhan. Amma inni kinni isaa ofiisaatii namni sooressi yookaan namni ga'aa qabu tokko attamitti soorumi isaa dubbii Waaqayyoo hodha beektu? Dubbii Waaqayyoo dhiiseetu namoota lallaban ilaala. Kophee isaanii ilaaluu danda'a. Uffata isaanii ilaaluu danda'a. Akkaataa dhiyaannaa isaanii ilaaluu danda'a. Inni gatiitti isa bakkeedhaan madaalamu kanaan madaala malee ija afuraan qabu. Kanaaf dubbii Waaqayyoo gatii dhabsiisa. Gaafa dubbii Waaqayyoo gara isaa dhaqu dubbii Waaqayyoo gatii dhabsiisa. Dubbii Waaqayyoo akka inni umaattuu hin galle. Kanaaf yeroo tokko namoota jaallatamoo sagalee Waaqayyoo kanaa qabachuun barbaachisaadha. Soorumatu hudha. Qabeenyi isaa ofitti amanamummaa waan isaa kennuuf dubbii Waaqayyoof namichi iddoo dhaba. Kanaaf hin hudhee jedhe egaa Yesuus Kiristoos gowwoomsaa soorumaatiidha. Soorumatu nama gowwoomsa. Kanaaf isa kana akkatti qabachuun barbaachisaa dubbii Waaqayyoo nu keessatti akka inni jedhamu godha. Inni afraffaan sassataa nama godha qabeenya. Kiyyoota akka inni itti nu gashu qoromatti nama sassachiisa. Sassataa nama godha. Sassataa. Maatiyoos 19:16 kaasamee dubbisaa. Dargaggeessa tokkotu sooressa hin dhaqe. Gara Yesuus Kiristoos dhaqeetu yaa barsiisa jireenya mootummaa Waaqayyootti galuuf maal gochuutu naaf ta'a jedheen. Gooftaan itti hime abboommota eegii jedhe. Abboommota isaan kam jennaan nama najjeesin, hinatin, nama akka mataa keetti jaalladhu, abbaa kee faadha kee ulfina kennisa jedhe macaafa qulqulluu keessaa itti tarreessinaan waaw kana guutummaatti raawwadheera. Ijoollummaa kootti kaaseen eegee jedhe. Amma immoo jedhe maaltu naafa guutuu ta'uun barbaada ishee nama jechisiisa. Ishee nama jechisiisa maal namichi kun maaluuf hin jedhaa. Kan amma kana abboommi Waaqayyoo eegee guutuu ta'uudhaaf dharra wattam namatti tola jechisiisa. Garuu kan isin dhibu keessaa namichi kun Gooftaan guutuu ta'uu barbaaddaa jedhe. Jennaan akka gootu jedheen dhaqii qabeenya kee gurgurii warra deegaadhaaf kenniiti kottu na duukaa bu'ee jedheen. Luk namichi kunidha. Qabeenya baay'ee qaba waan tureef sooressa waan tureef gaddee achi adeemedha. Inni sila ijoollummaa isaatii kaasee eege amma irruunsaa gadi fagaate gaa. Raawwadheen guutuu ta'uu barbaada irruu kanatti miree Gooftaan irruusaa itti mee namichi maal jedhe hirrifate in sokke iddoo sana. Wayyoo qabeenyi kiyyoo namatti ta'a jiru. Qabeenyi ijoollee qorama namatti ta'a. Nama abboommi eege abboommi eeguun qoosaa miti gaa fakkeenyadha dubbiin kuni abboommi eeguun qoosaa miti nama mucummaa isaatii kaasee seera Waaqayyoo eege nama Waaqayyoo buletu har'a kun daqiiqa muraasa gidduutti qabeenyaa fedhee Gooftaa gatee tokko na duukaa bu'ee qabeenya kee gurgureen sassataa ta'e. Ilaamee biroo tokko nuyi mana irratti mana barbaadna miti Yesuus garuu akka jedhe mana keessan gurguraa isan qabneef kennaa. Ajaja akkasii nama gaafa kadhannu waa'ee soorumaarra jirra gaafa kadhannu mana qabaa itti dabalamu magaazinan dabaladha maaliin dabaladha konkolaataan dabaladha macaafni qulqulluun garuu Luqaas 12:32 dubbisaa. Isa qabdan gurguraatti isan qabneef kennaa jedha. Isan qabneef kennaa isaaniitu badhaadhummaa Waaqa irratti sagalee Waaqootti qabantu godhan jiru. Badhaadhummaa Waaqa irratti walitti qabattu yoo akkas gootanidha Yesuus. Gargaaraa nama hin qabneef kennaa jedheen. Sassataa taanaan akkamitti nama hin qabneef laannaa. Hin sassanna taanaan akkamitti hiyyeessa gargaarra. Soorumi keenya kan inni godhatu silaa hiyyeessa nagarra yoo ta'e hin laannaaf yoo ta'e lafaa kaafna yoo ta'e. Inumaa yeroo baay'ee koo sooressoonni ta'anii wal jiraasa'u nama tokkoo fi dhugaatii qaruuraa tokko bitanii birrii hamma 1,200 meebii kaffaluu danda'an hiyyeessa tokko birrii 50 hin dhufe hin kennaniif. Hin kennaniif qabeenyi kiyyoo nama taa'u sassataa nama godha hin sassatu. Namoota gatiitti isaanii gitan warra bor bitanii isaanii deebisuu danda'an baay'ee godhu. Isin dhiba. Garuu baay'ee kan nama gaddisiisu garuu baay'ee kan namatti ulfaatu hiyyeessa rakkate tokkoof homaa hin godhan kan nama gaddisiisu. Waaqayyo garuu kan inni nurraa barbaadu yoo qabaannis qabeenya keenyaan isan qabne akka deeggarruudha. Kanaaf namichi sun gaddee achi deeme jedha macaafni qulqulluun. Gaddee deeme. Sassataa ta'u sassatuun nurra hin jiru. Sassatuun amala namoota bara dhumaati.
Ximiixoos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2 bara gara booddeetti bara gara dhumaatti namoonni sassatoo arrabsituuwwan galatan qabne ofittoo ta'uu sassatuu ta'uun amala namoota bara dhumaati. Horiin immoo qabeenyi gaafa baay'ataa deemu sassataa nama godha nama sassachiisa. Nama sassachiisa. Sassataa gaafa taanu nama keenya nagarru hiyyeessa keenya nagarru even namni sassataa waldaa kiristaanaaf garaarraa hin kennu. Namni sassataan kurnaffaa iyyuu hin kaffalu. Kana beekuun barbaachisaadha. Kanaafi horiin kiyyootti nama gashaa. Kanaaf macaafni qulqulluun jedha. Namni gaafuma qabeenya godhataa deemu hammuma qabeenya isaa horataa deemu anni isaa sirrii ta'an deemu hafuurri horii irra jiru sirrii miti. Hafuurri sooroma irra jiru hafuurri qabeenya irra jiru hafuurri qarshii irra jiru sirrii miti. Gooftaatti nama baasa. Inni caafame raawwatamuuf haa ta'u iyyuu malee Yihuudaa meetii 30tti gooftaa kan gurgursiise qarshiidha. Guyyaa biraa korojoo keessaa dhoksee ammaa irra taa'edha. Booddana gaduraa ishee gurguree tokko Yesuus Kiristoosiin gaduraa isaa gurguree keessaa ba'e. Waaqayyo nu haa fayyisu. Horiin hamaadha. Horiin hamaadha. Kanaafi sooroma barbaacha waldaadhaa waldaatti deemuun sooroma barbaacha biyyaa biyyatti deemuun dandeessan hojjedhaa. Dandeessan jabaadhaa Waaqayyo isin gargaaru. Garuu waldaa kiristaanaa kan dhannuuf gooftaa duukaa kan buunuuf sooroma barbaacha ta'uun irra hin jiraatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Sooroma irraa ija keenya kaasuutu nurra jiraata. Maal gochuu qabnaa isa jedhamu dhumarratti attamitti jiraannu jedhamu dhumarratti wanti itti walitti qabu barbaadu. Mee kadhannaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise yaadadhaa firoota koo. Maal jedhe gaafa yaa abbaa keenyaa barsiisee kadhannaa nu barsiise bartoonni jennaa yaa abbaa keenyaa gaafa barsiise maal jedhe? Yaa abbaa keenyaa sana keessatti soora arraa bor nu ga'u nuu kenni jedhaa kadhadhaa. Isa yoomiif yoom ga'u? Arraa bor. Amma fiddu malee gamoo fiddu malee konkolaataa. Namoota baay'ee tokko ani waaqessu jalloota aboo kanatti ta'e jedhee kan lakkaa'u xinaa miti. Garuu macaafni qulqulluun akka jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa inni barsiise akka jedhu soora arra nu ga'u nuu kenni. Saarraa bor nu ga'u nuu kenni jedha. Namni Waaqayyoo Aguur ilma Yaaqee nami jedhamu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 8 kaasa dubbisaa. Akka jedhe namni kun ati yaa Waaqayyo soora arraa borii naa kennee jedhe booddee keede lakkoofsa 9 irratti ogeessa namni kun Aguur namni jedhamu macaafa Solomoon keessaa nama qooda qabu. Macaafa Solomoon barreesse keessaa nama qooda qabudha. Dubbii kana walitti qaba kanaan. Akka jedhe yaa Waaqayyo jedhe ani waa lama isa kadhadha jedhe isas argachuu nan barbaada jedhe tokko wanti inni dubbate maal akka ta'e beektu? Tokko wanti inni dubbate ani jedha quufee meerre Waaqayyo akkan hin jennetti akkan sirratti hin kaanetti sooressa nan godhini jedhe. Ajaa'iba! Beela'ee immoo karaarra taa'e immoo maqaa kee deegee akka hin arrabsiifnetti immoo isa na ga'u naa kenni malee nan sooromsin nan deegsin. Amma ga'u naa kenni amma si ga'u si kenna Waaqayyo. Amma si ga'u immoo isa beeka mana si ga'a konkolaataa si ga'a hojjedhu jabaadhuuti hamma si ga'u Waaqayyotu beeka. Nan sooromsin nan deegsin jedhe Waaqayyoon. Nan badhaasin nan deegsin jedhe Waaqayyoon. Yoon soorome yoon badhaadhe meerre Waaqayyo eenyuun ni jedhetan sirrattan ka'a nan badhaa'e. Lakkaa quufii Waaqayyo irratti nama kaasa. Beekuutu barbaachisa gorsa namicha kanarraa. Quufatu Waaqayyo irratti nama kaasa. Quufnaan namni Waaqayyo irratti ka'a. Beelofnaanis hin ta'u hamma ga'u Waaqayyo nuuf kennu waldaa kiristaanaa gaafa dhannu Yesuus Kiristoos jireenya kennuudhaaf dhufe jireenya barbaacha waldaa dhaqa. Yesuus Kiristoos isa keessaa dhukkufne mootummaa Waaqayyoo isa jalqaba namaaf uumametti nu galchuudhaaf dhufe jireenya barbaacha waldaa dhaqa. Inni immoo jireenya isa lafarraa ittis ni dabala. Jedhamee caafame Maatiyos 6:33 isinitti meera akka jedhu duraan dursaa mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaada isa booddee kan isin barbaadan hundumtu itti isinii dabalama jedhan itti nuu dabalama. Buddeen nu barbaachisu Waaqayyo nuu kenna. Jabaatanii hojjechuun gaariidha. Namoonni harka maratanii ta'anii Waaqayyo waaqarraa hoolaa gannaaf buusu saawwa gannaaf buusu warqee gannaaf buusu jechuun hin danda'amu. Kanaaf amantii keenya immoo qabeenyaan geeddaruu hin qabnu. Kiristaanummaan jireenya malee qabeenya miti. Gooftaan maccaa isinii wajjin haa ta'u lallaba biraatti wal agarra. Ba'aa dhugaa keetiin baatanii homaatti yuutuu lakkaa'ini ijoolleen kee bara ergamoota xumuraniiru qabsoo isaanii atoonarraa yoo gatii qabdaa naafis dhiiga kee dhangala'e. Borfuudha keetti leeyyoorraa maaltaarra ga'ee koo yoon bahee
Isxifaanositti ajjeefame dhugaa wangeela kee. Isa Yohaannisitti qalame dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenye nan si ga'a naaf kenna ayyaana kee. Isxifaanositti ajjeefame dhugaa wangeela kee. Isa Yohaannisitti qalame dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenye nan si ga'a naaf kenna ayyaana kee.